akkanatti fudhatteetiin karaa baadiyyaatti nu lixxe. Riskiin akkanatti barbaadan malee hin argamtu. Teettee namatti hin dhuftu firaasha irratti akkanatti deemanii soqaniitiin hin barbaadanii argatan jechuudha. Kanaafuu rabbiillee deematii fantashiruu fil ardi wabtaquu min fadlillaahi jedhee mire. Kanaaf daaraa dhukkee qorraa osoo hin jenne baadiyyaa akkanaa keessa daaraa akkanaa keessa deemnee riskii funaanna kan inshaallah. Rabbiin nu haa tiisu. Miseensa kennallee kana keessa taa'ee hojii hojjetu rabbiin daaraa fi dhukkee qorraa kana rabbi haa laaffisuuf.